Laali gaarreniin marfamtee bitaaf mirgaan suluulaan faayamtee tokkummaa jiruuf jireenyaaf jennaan hawaasummaa. Magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa riijiyoopoliitiyaaniitiin caaseffamanii argaman keessaa tokko yoo taatu Finfinnee irraa gara bahaatti fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamti. Magaalittiin aanaalee 19 fi kutaalee magaalaa 6 caaseffamtee lafa hektaara 54,000 haguugdee kan argamtu yoo ta'u uummata miliyoona 1 oltu keessa jiraata jedhamee tilmaamama. Magaalaan Adaamaa magaalaa giddugala industirii fi daldalaa, magaalaa jireenyaaf filatamtuu fi nageenya amansiisaa qabdudha. Utubaawwan hojii misooma magaalotaa keessaa tokko misooma manneenii yoo ta'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fedhii fi gaaffii mana jireenyaa lammiilee yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe deebisuuf tooftaa fi tarsiimoo garaagaraa lammiileen mana jireenyaa ittiin argatan bocee magaalota keessatti hojiirra oolchuu erga jalqabee bubbuleera. Mana qopheessaa magaalaa Adaamaatti gareen bulchiinsaa fi daddabarsa manneenii, manneen mootummaa, manneen gandaa, manneen qusannaa fi manneen waliinii bulchuu to'achuu fi dabarsuun cinatti karoora mootummaan gama misooma manneeniitiin qabu dhugoomsuuf hojjechaa jira. Kana yoo hiikne guddinni magaalaa keenyaa gaafii keessa galaa rakkoon jiruuf jireenya hawaasa keenyaa fooyyessinu jenne badhaadhina maatii hunda galeessaa uumnu jenne guutuu ta'uu hin danda'u. Adaamaa giddugala industirii goona kan jenne sun babal'inni mana jireenyaa hin jiraanne hojjetaan gara Adaamaa dhufu iddoo jiraatu rakkachuu danda'a. Isa kanaan isa amma qabnu qofa osoo hin taane mul'ata egeree Adaamaa garamiin akka geenyu yaada keessa karoora galche waan ta'eef haala kanaan dhiyeessii mana jireenyaa magaalicha keessatti baay'isuu qabnaa jennee ilaallee jirra. Wantoota bu'uuraa jireenya ilma namaatiif barbaachisoo ta'an keessaa tokko mana jireenyaa ta'uu cimsee kan hubatu hooggansi jijjiiramaa magaalaa Adaamaa waggoottan 5 darban kana keessa sagantaalee misooma manneenii adda addaatiin lammiilee kumaatamaan lakkaa'aman abbaa mana jireenyaa taasisuu ragaan mana qopheessaa magaalittii irraa arganne ni mirkaneessa. Hojii hojjenne keessatti rakkoolee armaan dura ture iteel harka adda baasuudhaan rakkoo manneen jireenyaatiin wal qabatee jiru. Fedhii hawaasaa keessattuu misooma investimentii wal qabatee jirus wal simsiisuu keessatti karoora babal'aa baasee bulchiinsi magaalaa kabajamoo kantiibaa keenya obbo Haayiluu Jaltee dabalatee jechuudha. Hojii bal'aa hojjetamaa turee jira jechuudha. Haaromsa as riifoormii akka biyyaatti gaggeeffame mootummaa badhaadhinaa yaadama paartii badhaadhinaa hoogganamu erga dhufeetii booda hojii babal'aan hojjetamee jira jechuudha. Tokko maaltu hojjetame manneen mootummaa kanaan dura jiru inventariin gaggeeffamee saaqamna kan jedhu inni sun sirnaan akka buluu danda'uu fi dijitaalaayizeeshiniidhaan akka buluu danda'u godhamee jira. Filannoowwanii fi sagantaalee misooma manneenii bulchiinsi magaalaa Adaamaa hojiirra oolchuun kutaalee hawaasa garaagaraa abbaa mana jireenyaa ittiin gochaa jiru keessaa tokko waldaalee lafa mana jireenyaati. Sagantaa kanaan hojjetaan mootummaa, caasaaleen nageenyaa, barsiistonni, ogeeyyiin fayyaa, dargaggoonni jiraataan magaalaa fi kutaaleen hawaasaa biroo dambii fi qajeelfama gurmii waldaa lafa mana jireenyaatiin gurmaa'anii ulaagaa barbaachisu guuttachuun lafa eeggachaa turaniif bulchiinsi magaalichaa irraa jalaan lafa harkaan ga'aa jira. Yoo qaala'insa mana jireenyaa salphisuu dandeenyedha hawaasa tasgabbaa'aa jiruuf jireenya isaatiif ifaaju uumuu hin dandeenye lafa qusannaadhaan dabarsine namni kan fudhate akka ijaaru gochuu irratti xiyyeeffannaa. Bara kana karoorri biraa hojjetaa jirru kana bal'isuuf lafa kanaan dura kennine hunda yookiin dafanii akka ijaaran gochuudha. Yoo ijaaruu didan immoo irraa fuunee warra qophaa'aniif kenninaa jechuudha. Ga'een magaalaa lafa kennuurraa gara lafa misoomsuutti ce'uu qabaadha bara kana. Bara 2010 keessa
waldaalee lafa mana jireenyaa 150 miseensota 2237 ta'aniif bara 2014 keessatti waldaalee ijaarsa lafa mana jireenyaa 101 miseensa 2212 akkasumas bara 2016-17 keessatti waldaalee ijaarsa lafa mana jireenyaa 108 miseensota 2588 ta'aniif lafti ijaarsa mana jireenyaa kennameefii jira. Walumaa galatti bara 2010 hanga bara 2017tti waldaaleen ijaarsa lafa mana jireenyaa 359 miseensota waldaa 1737 ta'an sagantaa misooma manneenii keessatti akka fayyadaman taasisuun danda'ameera. Waggoottan darban kana keessatti waldaalee 300 oliif miseensota 1700 ol ta'aniif lafti akka dhiyaatuuf godhamee mana isaanii ijaarratanii rakkoo mana jireenyaa keessaa akka ba'an taasifameera. Waldaalee mana jireenyaa ijaaraman order godhamanii adda bahanii agar turtii isaatiin kennamaafiidha. Heertuu barsiisota dursa kennamee keessummeeffameera. Caasaa nageenyaa miitiriidhaaf kennamee jira. Qamoota adda addaa aarsaa kafalanii biyya kanaaf dursa akka kennamu godhamee jira. Buxiqqaate nama 7,139 daataawwan armaan siikanii giddu galeeffannee kennamee fi akka ijaaratan godhameera istaandaardiidhaan jechuudha. Istaandaardii pilaanii magaalaa faana arbaan pilaaningii lafa buusuu irratti bakka manni jireenyaa waldaaf kennamuu qabu giddu galeeffamee kennamee jira. Kan ijaarateetti galee jira. Kun ijaarsa irra jira jechuudha. Kun bara baraan kennamaa kan ture, hojimaataan kennamaa ture, gaaffii bu'uura hawaasaa waldaa wal qabatee deebisaa jirra. Istil ammas deebisaa jirra jechuudha. Jiruuf jireenyaaf jennaan hawaasummaa akeenya hunda jaalala ammatuudha hunda jaala Adaama wiirtuu daldala Adaama wiirtuu daldala Adaama wiirtuu daldala Adaama wiirtuu daldala daldala. Ani baay'ee gammadaarra. Maaliif gammade yoo jettanii har'a nuuf laalee bakki kana gaaddisa sinii ta'a jedhaniitiin kan nu mijeessan ankaraa kootiin baay'een gammada. Baay'ee galatoofannaa akkanatti amma haala kanaan nu mijaa'ee jenneetu laalle turre haala jiruun amma har'a nu bira dhaabatanii gara jiru mulu kana miti kuni jalqabiidha. Kanaan booda waan dhibuu akka harkallee waan argattan isiniif yaannaa kana bichaadha miti kawoo isinii kenninu homaa rakkoon hin jiru ka jedhee har'a nu bira dhaabate haala kanaan nu kenneera. Sagantaan misooma manneenii magaalaa Adaamaa keessatti bal'inaan hojiirra oolaa jiru inni biroon immoo misooma manneen waliiniiti. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa piroojeektii misooma manneeniitiin baajeta magaalaa qofaan hanga ammaatti manneen waliinii 3,337 ta'an ijaarsisee xumuruun karaa ifaa fi hirmaachisaa ta'een carraadhaan dabarsee kennuun lammiilee hedduu yaaddoo mana jireenyaa obbaafachiiseera. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Adaamaa sagantaa misooma manneenii baajeta mootummaatiin geggeeffamuun waggoottan arfan darban keessatti manneen qusannaa fi manneen waliinii sadarkaa isaanii eeggatan ijaaruudhaan jiraattonni magaalaa galiin isaanii xiqqaa ta'e qaama miidhamtootaa fi dubartoota irratti xiyyeeffachuun saganticha keessatti akka fayyadaman gochuudhaaf hojii itti fufiinsa qabuu fi fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetaa tureera. Haaluma kanaan bara 2014 keessa manneen qusannaa 100 baasii qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 7 ijaarsisee xumuruun dabarsee kan kenne yoo ta'u bara 2015 keessattis manneen qusannaa sadarkaan isaanii fooyyee ta'e 40 baasii qarshii miliyoona 52 fi 552 ijaarsisee xumuruun qonnaan bultootaa fi maatii qonnaan bultootaa sababa misooma investimentiitiin lafa isaaniirraa ka'aniif kenneera. Mana kana argachuu keenya gammachuu guddaa natti dhaga'ama jechuudha. Garaagarummaan mana kiraa keessaa yeroo san jirruu fi kan amma keessa jiru kun garaagarummaa guddaa qaba. Akkamiin jennaan manni kun balbala 5 qaba. Kushiinaa qaba. Marbeetiin jira. Karaa biraa manni guddichi gaadaa 2 qaba, balbala qaba. Innaa haala kanaan mootummaan mana kana nuu kenne mana kana argachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Akkasumas bulchiinsi magaalittii bara 2016 keessatti sagantaa misooma manneen waliiniitiin gamoo mana waliinii mana jireenyaa 76 ofirraa qabu baasii qarshii miliyoona 55 ol itti baasuun xumursiisee tajaajila barbaadamuuf kan oolche yoo ta'u bara 2017 keessattis sadarkaa misooma manneenii gara appaartimentiitti ol guddisuudhaan kaayyoo lafa magaalaa qusannaadhaan fayyadamu manneen mootummaa sababa misoomaatiin inersiitii keessaa kaafaman bakka buusu daangaa magaalaa irratti magaalaa haaraa Zeniw Andoodee Village
uumuun magaalummaa babal'iseera. Haaluma kanaan gamoo abbaa darbii 627 manneen 810 ofirraa qabu baasii qarshii biiliyoona 2 fi miiliyoona 900 fi miiliyoona 73 fi 128 fi 506 fi saantima 20 teknooloojii ijaarsaa addaa fayyadamuun qulqullinaan ijaarsisee ji'oota 3 keessatti xumuruun hawaasichaaf dabarsee kenne. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ከብራለን መንግስታችንንም ቀበሌያችንንም ሁሉንም ሀገራችን ሰላም ይሁንልን። በጣም ደስ ብሎኛል። መነ ቀበሌ መነ ቶርቶራ ከሰ ወጋሜ ቀሲራ ከደላ ዱጉማ ሲንጀል ጨረቃ ብሎኬትዳ ባየረ ከነቱ አቂሚን ቀምኑ ምንዳን ከጥቆዳ የሮኑ ኑሮኒ አማ ነገርታ ጊዜኔ ከነመተ ይጅራ ገሩ ከነን አርገጀዴ ያደም ቤ አን ዱጋኑ ተፈካነ ጊዜ ወዲኒ ዋንታለ ወለለ አፉፉካል ኡጋረቢ ሞቱማን ኩን ባየ ነማ ድንቅስ አችቲ ባየ ረኮ ጅራ ቱሪ አመ መነስ አርገኒ መነሸጋረት ጅራ ዱራን መነስ መነፊንጫኒ ሶ ዋን ባየ እንጅሩ ቱሪ አመ ዋን ሁንዱ ዋን በርባኔ አማ አርገኒ ጅራ አገኛ ዙንደጋና አማቱዳ ኡንደጋላ አዳማ ዊርቱለላ አዳማ ዊርቱለላ አዳማ ዊርቱለላ አዳማ ዊርቱለላ ደልደላ manneen misooman keessaa kan hafan gurgurtaadhaan fayyadamtootaaf dabarsuun galii gurgurtaa manneen irraa argamu akka maallaqa naanna'aa yookaan revolving fund ta'ee karoora misooma manneenii bara kanaaf qabameef akka oolu ta'eera. Misoomni koriidarii hojiiwwan daldalaa keenya si'eessuu keessatti gahee olaanaa qabaata. Hojiiwwan daldalaa keenya si'eessuudhaaf misooma koriidarii hojiiwwan hojjechaa turre kallattumaan misooma qe'ee handoodee kanaa walitti dhufaa jechuudha. Warra irra caalaa saaxilamaa ta'an misooma koriidarii keenyan irra caalaa saaxilamaa ta'an gara sanitti fiduudhaan irraa fayyadamaa akka ta'an kan goonedha. Inni kun karaa tokkoon misoomicha si'eessaa daldala keenya jajjabeessaa hawaasni galii akka argatu gochaa jireenya isaanii immoo iddoo fooyya'aa akka jiraatan qe'een ijaarre kun nama baay'ee mana jireenyaa sadarkaan jedhamneen mana caccabaa hoggaa hedduu ture keessa warra jiraatan hankaasedha. ageenya zundagaala ammatuudha hundagaala adama wiirtuudhala adama wiirtuudhala adama wiirtuudhala adama wiirtuudhala daldala. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti bara 2014 hanga bara 2017tti hojii misooma manneeniitiin manneen qusannaa fi appaartaamaa 130 baasii waliigalaa qarshii biiliyoona 3 fi miiliyoona 100 fi miiliyoona 87 fi 685 fi 506 saantima 20 ijaaramee xumuramuun tajaajilarra ooleera. Dabalataanis bulchiinsi magaalaa Adaamaa pilaanii Smart Urban Design qorachiiseen bara 2014 eegalee hanga bara 2017tti manneen mootummaa sababa babal'ifannaa investimentiitiin Inner City keessaa kaafaman aanaalee malkaa Adaamaa Angaatuu fi Dhakaa Adii keessatti manneen mootummaa 300 ol ta'an sadarkaa isaanii persentii 75 oliin fooyyessuun abbootiin qabeenyaa ijaaranii akka bakka buusan ta'eera. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa hojiiwwan misooma manneenii armaan olitti hojjechaa ture irratti dabalataan rakkoo mana jireenyaa magaalaa keessatti mul'atu xiqqeessuudhaaf hirmaannaa uummataa, hirmaannaa arjoomtotaa fi abbootii qabeenyaa magaalaa keessa jiran sosochoosuun manneen harka qalleeyyii jiraattota galii gadaanaa qabaniif ijaarsisee dabarsee kenneera. Haaluma kanaan bara 2014 keessatti manneen harka qalleeyyii 157 aanaalee hunda keessatti hirmaannaa uummataa fi deeggarsa abbootii qabeenyaa qarshii miiliyoona 62 fi 800 oliin bara 2015 keessatti manneen jiraattota harka qalleeyyii 276 baasii qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 58 fi 500 fi 38 bara 2016 keessattis manneen jiraattota harka qalleeyyii 114 baasii qarshii miiliyoona 43 fi 650 akkasumas bara 2017 keessatti manneen jiraattota harka qalleeyyii 358 baasii qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 36 fi 300 fi 10 ijaarsisee xumuruun fayyadamtoota harkaan gaheera. Abbootiin qabeenyaallee manneen mootummaa kana sababa investimentiitiin hoggaa kaasan baasii isaaniitiin persentii 75 fooyyessanii ijaaranii
namoonni sun immoo garasitti akka qubatanii fi lafti giddugala magaalaa keessatti yookaan yuunivarsiitii keessatti argamu misooma olaanaa ta'eef akka oolu taasifamaa kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf rakkoowwan kana hiikuu keessatti hirmaannaa ummataatiin illee hojiin bal'aan hojjetamaa kan ture ta'uu isaati. Bajeta mootummaatiin qofa hojii kana milkeessuun hin danda'amu. Hirmaannaa abbootii qabeenyaa, hirmaannaa ummataa, arjoomtota, qaamota adda addaa qaamota mootummaalee keessatti hirmaachisuudhaan waggoottan darban kana keessatti manneen harka qalleeyyii jiraattota galii gahaa hin qabne, galiin isaanii baay'ee xiqqaa ta'eef gatii madaalawaadhaan aanaa keessatti manneen sun ijaaramanii namoonni akka keessatti jiraatanii fi rakkoon mana jireenyaa akka xiqqaatu karaa fakkeenyummaa qabu magaalaa Adaamaa keessatti hojjetamaa kan ture ta'uu isaa ibsuun ni danda'ama. Walumaa galatti sagantaa misooma manneenii hirmaannaa uummataa fi deeggarsa abbootii qabeenyaatiin bara 2014 hanga bara 2017tti manneen 905 baasii waliigalaa qarshii miliyoona 400 fi miliyoona 1 fi 298 ijaaramee fayyadamtootaaf akka darbu taasifameera. Dukkana keessaa mana tortoraa sana keessaa baanee mana jijjigaa keessaa baanee mana ifaatti nu kenne wanna gaarii nu godhe. Manni keenya kanuma manni gandaa jijjigaa miti amma kun ifa keessa galle galanni rabbi haa. Rabbi galannaa qabu kantiibaan magaalaa Adaamaa mana kana naa kenne waa meeqarraa wacii meeqarraa tannu hambisu jireenya ammaa kana wajji walitti dhufiddu manni kiraa irraa 7,800 xiqqoon kushiinan tan ammas hin geenye tan namatti kennamu. Rabbi galannaa qabu. Walumaa galatti sagantaaleen misooma manneenii waggoottan 5 darban keessatti akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojiirra oolaa turan rakkoo mana jireenyaa lammiilee furuun cinatti karoora galmoota Smart City Adaamaa dhugoomsuun pilaanii magaalittii kabachiisuu keessatti shoora olaanaa taphataniiru. Kana malees sagantaalee magaalomsuu, nama magaalomsuu, lafa magaalomsuu fi mootummaa magaalomsuu akka biyyaatti qabamanii irratti hojjetamaa jiran milkeessuu keessattis ga'een misooma manneenii kun laayyoo miti. Gara fuula duraattis bulchiinsi magaalaa Adaamaa rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalittii hundeerraa maqsuuf tarsiimoo haaraa muuxannoo magaalota addunyaa bu'uureffatan qabatee waan as ba'eef abbootiin qabeenyaa investimentii misooma manneenii kanneen akka riil isteetii irratti bobba'uu barbaadan bulchiinsi magaalichaa haal duree hunda xumuree harka bal'isee isin simataa kottaa Adaamaatti investi godha. Nagaatti.